waggaa shanii oliif waan Oromoon dabarsaa jiru seenaa keessatti waan argames dhaga'ames hin beeknedha. Sanummoo yeroo kanatti Oromoon tokkummaa dhabuunsaa nama qaanessa. Oromoonni baala gizeen sirbee utaalee quuffatee dhiichisaa bulaa jira. Oromoonni hireensaa du'aaf beelate immoo ciisee dhumaa jira. Kutaa Oromiyaa hunda keessatti du'aaf ajjechaan ilmaan Oromoo haadholiif abboolii hawwan daa'imman utuun filatiin akkuma itti fufetti jira. Oromoo kan ta'e hundi sababa biraan osoo hin taane sababa Oromummaa isaa qofaa fi sababa afaan Oromoo dubbate qofaaf ajjeefamaa gidirfamaa jiraachuunsaa bubbuleera. Ilmi namaa addunyaa kanarratti dabareedhaan akkuma dhufu dabareedhaan irraa godaanee deema. Haga dabareen isaa ga'ee deemutti garuu hanga humni isaa eeyyamee fi hanga beekumsa isaa dhaloota isa boodaaf seenaa kaa'ee darbuun dirqamadha. Uummatni Wallagga Lixaa uummata roorroof hin jilbeenfannee fi uummata hin gabroomnedha. Uummatni Lixaa uummata nagaa, uummata diina isaa waliin nyaatee dhugee jiraachaa turedha. Lixni Oromiyaa warra roorroo jibbee ilma isaanii itti gabbaraa jiranidha. Kanaafuu lixa Oromiyaa keessatti uummatni keenya sababa hanqina qorichaa fi yaala dhabuutiin lubbuu dhabaa jira. Daa'imman, haadholii fi abboolii mootummaan an mootummaadhaaf hin jedhee sanuu maqaa ilmaan Oromoo fi dhiiga Oromoon barcuma isaa hodhifatee Wallaggarraa fuula isaa naanneeffates salphinaa fi gaaffii sammuu jalaa akka hin baane beekuu qaba. Keessumattuu immoo xiyyeeffannoo mootummaan kun uummata Wallaggaa irratti xiyyeeffate kan nama gaddisiisudha. Uummanni Wallaggaa qeerroosaa qarreessaatti dhabee maatii isaa jumulaan jalaa dhumee qe'eerraa humni barbaade abbaan barbaade dhufee isa buqqisaa mana isaa jalaa gubaa humnas dhabee sagalees dhabee cunqurfamaa jiraachuunsaa beekamaadha. Wallagga keessatti manni barnootaa dhabamuu dhalootaati. Kutaa Oromiyaa tokko keessaa manni barnootaa waggaa 3 oliin cufamuuf dhaloonni utuu hin jaallatiin dukkanatti hafuuf dirqameera. Keessumattuu uummata Wallaggaarraa manni barnootaa cufamuun tajaajila irraa addaan cituun bubbuleera. Mootummaan ofiin abdii kutate kun maaliif uummata Wallaggaarratti akka xiyyeeffate uummata Oromoof gaaffiidha. Uummanni cunqurfame kun bor carraa yoo argate gaaffii gaafate mootummaan kun uummata Wallaggaaf deebii qabaa laata? Uummati Wallaggaa barnootaan uummata qaroomee duroomee mootummaa ciccittuu haftuu kanaaf otoo hin taane uummata addunyaa faanayyuu wal dorgomee jiraataa jirudha. Kanaaf uummata Wallaggaarraa mana barnootaa cufuu fi balleessuun mo'amuudha. Uummati Wallaggaa nagaas dhabee, qe'eesaas dhabee, qabeenya isaa dhabee, dhiigni isaatti dhangala'ee, mormi isaatti muramee, manni isaatti gubames daa'imman, haadholii fi abboolii dabalatee uummanni dhukkuba daddarbaan dhumaa jira. Manni barnootaas cufamee tajaajila tokkollee argachaa hin jiran. Kanaaf Oromoon addunyaarra jirtan hundi karaa dandeessaniin lubbuu lixa Oromiyaaf dirmadhaan dhaamsa Oromummaati. Galatoomaa.